tummaa wajjete dhani dargaggoos baasan rashanuu jiran kanaafu guddoo sana jaallatu mootummaan qeeqin jaalan diktaatarii qeeqin jaalatu uumamisaat sun guddoo ajandaan goonu bira dabara garuu dhuga jirtu dubban biyyoota faranjii kan keessa biyyoota guddatan keessa even afrikum xiqqoo gogoomtan keessatti volcanic eruption environmental disaster walidhanii akka volcanic eruption landslide warna kana kuyoomamtu mootummaan biyyicha itti gaafatan fudhatee yeroo buu jira maaliif ennaani volcano kadhoos rabbi landslide mucuci lafa qabu uumu waaqa tsunami bishaan nan balleessa kan ka'u rabbi tarkeessa qaba garuu early warning duratti uumatatti man uumata akkumati dura qophaa tolchuuni wa tokko kan irratti uumat mentally wash godhani itti taphatanii jechuudha. Kanaaf ammoo ragaa fi dhiyeeffadha. Yeroo baay'ee maal jedhanii mammaas kanaan itti fayyadha. Barduri jaldeessaa fi waraabessi natti midhaagaa waliin jedhee wal mormani. Warri lachuu jaldeessaa fi waraabessaa amma nama wayii bira dhufan bineensuma keessa. Bineensuma hongeamtuu jirti. Mootummaan Keeniyaa ragaa kana deemaatii dubbisa. Mootummaan Keeniyaa naannoo kaaba Keeniyaa jirtutti emergency labse sababa hongee kanaa jechuudha. Ragaa meteorolojii bu'uura godhachuudhaan wanni saayintistooti naannoo kanatti raagan predict godhan bu'uura godhachuudhaan emergency labsee jira. Itoophiyaa tammuna mijjeessuuf emergency labsan malee booraan dhufedhanii labsuu dhiisin dubbataniyyoo. Yaa wamaraafu lakkoofsa hojii waa wal qabatu haga yoonaa boorana keessatti ragaa mootummaatiin qofa daa'imman 6,398 daa'imman 6,000 haawwan 9,000 manguddoota 12 keessatti bishaan birrii miiliyoona tokkooti biiliyoona tokko callaa barbaadan agammoo fiduun fixuu hin dandeenye jechuudha. Garuu yoo ajandaan siyaasaa dhuuf uummata waltoofanii abbootii gadaa tiif jaarolee maanii beessatti qoodanii uummata taphatanii jechuudha. Kanaaf hangis tokko jechuun erga qabuun hin barbaachisu abbootiin gadaa boorana bulchooti boorana warri maqaa sun hin nyaatu uummata ganee jira warri kuniin hattuu jedhee wannan jal sarareef sababa kan jechuudha. Nama rabsuu batoon ta'e dhugaan jirtu dhugaa. Ilmi namaa hin qeeqane rabbiin uumama hin qeene abbaan gadaa ilmi namaa haadireen ilmi namaa guyyoo waariyoo ilmi namaati jechuudha. Buddeen tokko nyaadhee rafaa akka nama manfincaanii dhaqaa nothing dhuga jirtammoo waltimuu barbaachisa. Gara ammoo dhiibbaa wanni kun fiddeeti. Loon kun hedduun isaanii kadhumatan loon kun warra keessatti buuyyoo itti bittee maan itti bittee furushka itti bittee nyaachisuu dandeetta. Rakkoon isaanii maan loon bishaan baay'ee dhugan. Bishaan dhuguuf loon kiiloomeetira halkan dhumuu danda'u jechuudha. Garasitti deemaa jira wanni. Ka guyyoon kaasee jira barattooti. Barattooti mana barnootaatiin harca'u. Mootummaan Abiy Ahmed Finfinnee keessatti school feeding maaliif jalqabe? Maaliif jalqabe? By the way, across border Itoophiyaa keessatti namni mirga wal fakkaataa qaba. Boorana keessaa namni jechuun boorana keessaa wanni nyaatu dhabee barattoonni mana barnootaatii kaarcaaniif Finfinnee keessatti immoo school feeding dogoggoraadhaan jiru. Garuu namni equity waan jedhamu jira beektaa mirga wal qixa qaba biyya san keessatti. Across border yaabelloo hanga raayyaa Cinaaksanii haga beegii Oromiyaa keessatti Itoophiyaa Maqalee hanga Moyyaalee Gaambeellaa haga Ogaaden Sumaalee namni mirga wal fakkaataa wal qixa qaba. Unity Parkiin maaliif Ogaaden qarqaratti ni ijaaramu fakkeenyaaf namni bashannanuu barbaada yoo ta'e yoo leegzarii laayifii namni hin fedhu namni hunduu fedha bara. Kanaafuu barattoota irra dhiibbaan dhufu dhiibba salphaa sitti fakkaatini guutummaa Booranaa keessatti barattoonni mana barnootaatii hafu jechuudha. Kabiraa yeroo akka kana bishaan bakka hin jirretti qulqullina dhuunfaa qulqullina naannoo hin bada. Sun immoo dhibeedhaaf nama saaxila. Dhibeen mataan isaa bakkee tokko malnutrition irraa dhufa lammaffaa immoo hygiene irraa dhufa rakkoo qulqullina naannoo fi qulqullina dhuunfaa irraa. Gabaa loonii wajjin wal qabatee namni loon gurgurachuu hin danda'u jireenyi Booranaa walumaa galatti looni. You cannot imagine Boorana without livestock. Kanaafuu Booranni gara hamaatti deema. Namoonni keenya bakkee garaagaraatti deeggarsa warra jalqaban jiranii mootummaan immoo qamadii daawwachuu jira. Tole egaa addatti dhimma kana xiyyeeffannoon guddaan akka itti kennamuuf kan barbaadame jireenyi hawaasaa horsiifatee bulaa kun jireenyi uummata Booranaa kun loon irratti kan guutummaan guutuutti hundaa'e ta'uudhaan wal qabateeti. Nyaata isaa kan argatu loon irraati gurguratee kan itti waa bitatu loon irraati jiruuf jireenyi isaa guutummaatti bu'uurri isaa loon waan ta'eef dhumaatiin loon Booranaa dhumaatii uummata Booranaas waan hordofsiisuuf beela uummata Booranaas waan hordofsiisuuf yaadattee kan dhimma kanarratti fuulleffachuudhaaf barbaanne darbee immoo haala birmannaa yeroo ammaa keessumaa waan qaamni aangoorra jiru miiranni mul'isaa jiruun wal qabatee rakkoo kana dandamachuun baay'ee ulfaataa ta'eef xiyyeeffannoon akka itti kennamu kan barbaannee jiru saayintistoonni immoo rakkoon kun ittuu hammaachuu danda'a hongeen yeroo ammaa Booranatti mudatee jiru kun ittuu hammaatee iddoowwan biroottis babal'achuu danda'a waan jedhamee jiruuf xiyyeeffannoon addaa akka itti kennamu kan barbaanne
kaafne gara deeggarsaatti hin ceena. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya odeessaalee har'aatiin taateewwan Booranaa akkasumas dhumaatii uummata Wallaggaa irratti raawwatamaa jiru keessumaa aanaalee naannoo daangaa naannoo Amaaraatiin wal daangeessanii wal qabate gochoota suukanneessoo dhala namaa irratti raawwatamaa jirus ni ilaalla. Addatti isaan kana yaadachaati kan qophii har'aa geggeessuu irratti argamnu. Egaa birmannaan taasifamaa jira biyya keessaa fi alaa namoonni garaagaraa bifa goofandimiitiinis haa ta'u darbee immoo akkaawuntii banuudhaanis haa ta'u birmannaadhaaf tattaafataati kan isaanii jiranii. Tattaaffii kanaan wal qabatee immoo miirri garaagaraanis tureeraatis akka kaleessa oduu irratti nutti himuudhaaf yaalte iftoominni jiraachuu akka qabu qaamoleen garaagaraa gaafachaa jiru. Mee hojiin gama kanaan hojjetamaa jiru hawaasa horsiifatee bulaa Booranatti hongeerra bu'e kana dandamachiisuudhaaf birmannaadhaaf waan taasifamaa jiru gabaabatti nuuf kaasiiti dhimmoota biroottis hin ceena isaati. Saatiin kan waan deemuu jirtuuf akka gabaabinaatti yoo rakkoon akkana uumamtu rakkoon namtolchee ta'uu danda'a rakkoo uumama ta'uu danda'a yoo rakkoon akkana uumamtutti qaamni dursee uummata dhaqqabu qabdu haa jalqabaa mootummaa halammeessuu ammoo qaam NGO haa interviin godhe keessaan seenee namoota gargaaruu danda'a haa keessaan seenee namoota rakkoo keessa baasuuf dhiibba godhuu danda'u waan akkana tolchuu qabdu ture garuu yeroo ammaa sadarkaa sun gubbaatti argamnu qaamee biibulchu uummata irraa akka dhimmi hin qabne uummata akka qoodee ililaan ilaalu ifatti argina jira. Mootummaan gara kubbaa miilaatti beesse baasu mootummaan raayyaattis biyyaatti miileen Adaanech Abeebee Oromoo miileen raayyaattis biyyaatti miileen bishanii almost half a billion bishaan Boorana jaartisuu kan danda'a waraanaaf mootummaan Shimallis Abdiisaa miiliyan 25 gara kubbaa miilaa Faasil warra ballooni dhiitu warra ballooni kubbaa kuwaasii ari'uuf kennu uummata dhumat agammal Shimallis faan reacting goon warri Booranaa badhaadhee tan uummata keessa sobdan is shame on you dhugaan galgalaan galtii wanni nu duru dubban an practical arguu jirtani keessa baan inni joo akka dhumnu inni joo saatii tanan maaliif react godhu dadhabdoon an jettan consequence Abiy Ahmad faan Ameerikaan faan dhiibbarra godhuu jalqabnaan oomuun fidan jettee baroodde turte. Inni joon Booran kee jirtu lakkoofsaan 50 wala ganduri beekutti am dabalamuu dandeet. Inni joon sunu baajata gam qabdan maantan. Baajata hedduun ka hundaa western philosophy Ameerikaa kan irra dhufaa jechuudha. Inni joon sumuun gara kaan qabdu. Tokko freedom hin hojjechuu hin dandeetu. Itoophiyaa bakki xiqqifti bakka waraanaati bakki jechaati bakki deegaati dhattee hojjechuu hin dandeetu. Laam beessee ittiin uummata gargaartu dhabuusi inni joo lama sadirra dhuunfaan qulqulleeffadee jira. Maqaa warra seefti warraatiif kaasuu hin danda'u inni joolleen duwwaa. Carraa kanatti ammoo uummati Oromoo wal malee waan bira waan hin qabneef walitti birmatee jira. Birmanna kanaan biyya keessaa biyya alaatti akkaawuntiin banamee jira. Akkaawuntiin dargaggoo 3 magaalaa Finfinnee keessa banam tokko jaatanii bonayyaa intala dubara takkaa fi mucaa dhiiraatiin banam akkaawuntiin kun maskii mangeedhanii intaltanaa wal banam akkaawuntii kanaa wal qabate koomiilleen kaa turte koomii kan irratti walitti qabasaa jaatanii bonayyaa qulqulleeffannee jira. Yoolleen tun fedhumaa walitti dhumnee jette. Uummati dhibamee gargaarsa dhabne uummati sadarkaa duwar geennaa walum yaafne jalqabne akkaawuntii sun gubbaa koomii uummati kaasaayyuu agarre namoota dhuunfaa hashakkan yaayuu argine wanni sun tokkollee hin jirtu. Nu waan goon guyyaa guyyaan update goona saatii saatiin gargaarsa kan abbootii gadaa lofiddarra jaarolee biyya ta Oromootiif ta Booranaa lofiddarra gargaarsi kun wanni mootummaan keessa qabin jirtu waan walitti qabn fuunee qabannee dandee uummata suni kenninaa akkasuma nu badhaa waan jedha kalee oduu irratti walitti qaba kan dubbise jira. Dabalataan biyya laallee keessatti gargaarsi kun walitti qabamuu jira. Namni Haftaamuu Abdi jedhan Haftaamuu Abdi ammaan tana Ameerikaa kutaa Siyaatil jiraata barata PhD'ti doktoreetti falaasama namsoomuu jiru. Mucaan kun gargaarsa baay'ee walitti qabuun beeka. Kalleen kireeditii isaa qabee keessatti manneen barnootaa diidiyaa bal'oodhaan tokko fajaarsu keessa gahee qaba. Dabalataan ammoo man barumsa jaatanii ijaarsituu fa keessallee fandi walitti qabu kanaan beekama. Hawl laayinii kun isuma more clear because waan achi kee buusan cufayyuu asirra waan mul'atuu fi progressiin isaa kun iskiriinii dursinee fudhannee beesseen tun dabaluu jirti. Mucaa kana ganame dubbisa ture maal naan jedhee innillee beessee walitti qabni taan ijoollum Finfinnee walitti qabsuutti galchinee ijoolleen qaamta waliin uummatatti ergiti jedhanii uummata Oromoo kutaa lakka irraa gareen gargara nullee bira gareen adda adda nuu bilbila turte gargaarsa uummata nulleen foloon goona warri itti amantan goofandimii kanatti warri ammoo akkaawuntii kee buuftanillee raga waliin namu kee buusaa maxxansa akkasiin foloo tolchanii uummata Boorana akkanatti Oromoon gargaaruu jirti. Yaa si amannaanu jechuun warra kanaa hagam amantaa jedhee ani guyyoo gaafataa ture ijoolleen kun rakkinuma miidhaan uummataa kan itti dhagaamanii walitti dhufanii maallaqa walitti baasuu jalqabanii uummati immoo armaan dura waan irra ta'aa ture irraa ka'ee shakkii kaasaa ture maaliif yeroo uummanni Oromoo naannoo Somaaleetii buqqa'e gareen OPDO tokko wayii koree ijaartee koree mootummaan hoogganu wayiiti yeroo san mootummaatu hoogganaa maallaqa sana uummati Oromoo Somaalee kun ittiin illee qubanne ittiin nagadanii carraa lootorii sunis hin baane maqaa lootorii saniin maateriyaaliin bate konkolaataa maal bibbitame sunillee achumaan hafee
sanarraa ka'ee namni waan beesee yeroo hirpha uummataatiif walitti qabu kana shakkuu eegalee ammaaf shakkiin qabaatinaa waan qabdan keessa buusaa uummata keenya bakkee garaagaraatti hongeedhaan miidhamaa jiru kana haga ta'e by the way amma doolaarri tokko ijoollee maatii tokko keessaa guyyaa 2-3 oolchuu danda'a baay'ee hin tuffatina jechuu barbaada. Kabiraa wanni karaa waaraan uummanni keenya gochuu danda'u warri fageenya irra jiru maallaqaan gargaaru. Warri itti dhiyoo jiru midhaan basically Oromiyaa keessa bakki garaagaraatti midhaan illee feetee fiduu hin dandeessa. Kan biraa immoo nyaata looniiti. Rakkoo bishaanii qaba. Hammeenyi guddaan lafa saniyyuu rakkoo bishaaniiti. Bishaan amma danda'ametti bakka jijjiiranii gargaarsi guddaan aatii dura akkasuma jette gaafa ijoollee xixiqqoo ture gaafa iskuulii jiru nama iddoo awwaali man barumsa kenna iskuuliidhaattu bakka awwaalaa jira bakki sun dhandee nama awwaalaa turre maal nuun jedhan kennaan guddoo rabbiin fuuldura si qaba akka qabxii si qaban nama awwaalu waan nuun jettee baatu akkasumatti himtan guddoo nama awwaalu jaalladha duri gaaf xiqqaa ammin baqadha bakka awwaala duri guddoo awwaalu jaalladha maal asirra hubachuu dandeetta horii qofaa miti kan nam gargaartu humnaan nam gargaarta beekumsaan nam gargaarta aamileen nam gargaarta uummati Oromoo wanni Facebook gubbaa barreessan kun warri amma OPDO ka Oromoo wal tolufteen feen ka dhugaa Oromoo akka dhagaamtiin barbaan waan Facebook irratti sagalee ta'uyyuu undermine godhuuf deeman oduu deessu malee san miidiyaa gubbaa maani intu ujiin hojjan ujiinuu expose gooneen rakkoon Booranatu mul'atte jechuudha ujiin 10 miiliyoonaan akka hin jijjiiram hin beeknu ogummaa kan kee waan jirruuf waan kee beeknu midhaasne beeknaa jechuudha. Oduu nutti dhumni tana maal godha gara ajandaa fidaa jechuudha. Amma wanni lixa Oromiyaa ta'uu jira kun walqixxee wanni deemuu dadhabee fi uummata attention garan shift godhe garee way bira dagamtamtee jechuudha. Amma maal ta'eeta wanni kun uummata irraa murteessuu hin danda'a. Rakkoo wal fakkaatu rakkoo jajjabduutu Oromoo yeroo wal fakkaatu qunname. Dargaggooti yeroo irra shanamanii mul'ate Wallaggaatti namoota gas yeroo dhumanii dhufe hongee nagana nam fixxee loon gaaga'u sii dhufe tan sadeenti walti duude jechuudha. Soo maal goota ajandaa wal qixxee deemuu hin dandeenye ajandaan lixa Oromiyaa sun in dhokatee jechuudha. Kanaaf ammoo kooziin maal jedhee dubbachuu fedhu. Koozii wanni ta'ee fi Oromiyaa keessatti loon Booranaatti guddoo waacifuu jiran dhuguma loon jechuun jireenya uummataatiin wal qabatanii dhugaa. Lubbuu nama sun lubbulooni ummati keenya priority more kenneef jechuudha waan baraatti tokko redundancy yoo namni dhaatu tan teetta dosi birtaanii nam rasaasaan dhaanii ardhallee jeesanii borillee jeesan lubbuu namaatiif simple gootaa jechuudha lukkuu qaluun si rakkiftam lukkuu qaluufaa ree qaluu oola qaluufaa because qaltee nyaachaa turtoomu sitti hin fakkaatu lubbuun nama waan akkas taateef garuu wanni jedhamu hin qabu uummati lixa Oromiyaa Wallagga kee jiraatu yookaan Oromiyaa kutaalee gargara kee jiraatu dargaggooti rashanamuu jiran kun attention wal qixa barbaaduu jechuudha kan irratti uummati Oromoo rakkoo cufu wal birimuu danda'an. Loon Boorana dubbattee lixa Oromiyaa sagalee dhibi hin qabne Oromoon wal marii waan biraa hin qabu mootummaan hin qabdu Oromoo dhaabbilee alasii waccu takka Ameerikaa maani tan hin qabdu attentionii warra bakka dhibii wanni ati qabdi miidiyaan Itoophiyaa tokko qubsi hin qabu garte wanni ati qabdu tokkummaan dhaabattee sagalee walii ta'uu tokkummaan dhaabattee rakkoo cufayyuu birri kudhayyoo qabaat yoo rakkoon jajjabduun ta Boorana taate birri torba ergitu Wallaggaallee birri sadi amma mara jalqabanii kun waliin deemuu qabu waan jalqabani. Lafti kun kiramuu aga gabaasaan gaarraa dhageenyeen nama 31tu wareegame jedhanii dubbii keenya irratti namni kan quba qabaachuu qabu nama du'e qofa miti baay'ee namni buqqa'e 1000 jira lafa kana nama buqqa'e qofa osoo hin taane naannoon Amaaraa Matakkalii namoota ukkaamsee mana hidhaa godina Gojjam keessattidha akka jiru dhagaa jira namooti hedduun lakkoofsaan dhibbaan lakkaa'aman manni hidhaa naannoo Amaaraa ilmaan Oromoo Matakkal keessa Wallagga keessa hidhanii manneen hidhaa keessa tursiisaa akka jiran dhagaa jira. Kuni mootummaan naannoo Oromiyaa hojii keessa akka hin jirre yookiin immoo maqaa dhiiga uummata Oromooti. Wareegama uummata Oromootiin garee Amaaraa gammachiisuudhaaf mootummaa hojjetu akka ta'etti natti dhagahamaa jira baay'ee. Kanaaf uummati keenya wal malee hin qabu kan guyyoon jedhe yaada sirriiti. Haalli amma keessa jirru kun immoo beela jira, hongee jira, waraana jira, bakka garaagaraati namni buqqaa jira argaa jirra. Waraana kaabaa wajjin wal qabatee Oromiyaa keessa sababa walitti bu'iinsa naannolee ollaatiin wal qabatee sababa beelaatiin wal qabatee rakkoon kun immoo kan ammaa qofa miti baay'ee. Amma yaadattu